gammachuun jiraatuun hawwii koo ta'uunee garuu naan geeffatamee jechuudha riikoordii cabse. Anatu hirriba isaan dhoorge. Dabalataan immoo namni nuti ilmaan Oromoo nama jaalattu nama wajjin gachiiftee bulte. Nama wajjin jaalala dabarsite. Nama wajjin garaa kee qullaa ammattee waliin bulte. Dubartii ta'ee obboleessa kee ka wajjin nyaattee dhutte ajjeechaa irratti raawwattu. Hammeennaa oduus irratti raawwate. Dhiifteetuma biraa deemta namatti himatta. Andu'aalam immoo nama seenaa aadaa Oromootiin guddate. Nama duudhaa Oromoollee mul'isaa jiru. Nama ajjeesuuf kaayyoo qabus miti. Nama ajjeesuu yaadus miti. Hanguma fe'illee haa ta'u akkuma isaan haasan san osoo ta'eeyyuu. Garuu hanguma fe'an iyyan malee dhugaan lafa jira. Dhugaan lafuma jira. Kaleellee lafa jira, deengaddas lafa jira. Ammallee immoo dhugaan lafa jira. Warra isaa caalaa, warra ishii dhale caalaa qalbii isaattu caba. Yeroo kamuu gaddaan isatu jiraata. Maaliif namni kun isa biraa dhabe nama jaalattu yoo biraa dhabde hin miidhamtaa jechuun sitti dhagama jireenya ittillee haafuuf. Haa ta'u garuu jireenya itti fufu keessatti imala qabsoo isaa imala deemsa isaa keessaa wanti kun gufuu guddaa isarratti ta'eera. Mataa isaa hanga tokko ni tuqa jedhee yaadaan. Garuu kana ka yaaduu hin dandeenye diinonni kana yaaduu hin dandeenye olaantummaa namaa kan barbaanne jireenya namaa kan barbaanne ka ofii qofa jiraachuu barbaadan ka ofii qofa makiinaa gaarii yaabbatanii deemuu yaadan ka namni isaaniin faallaa jiru jireenya gadaanaa jiraachuu barbaadu ummata akkasiisan keessa wajjin jira. Qabsoon kenna qabsoosani malee waa'ee amma qananiitii fi waa'ee maatii qananiitii miti. Kanamma irratti duulaa jiru hundisi birrii guuranii tuuni ambassaan darbamee fi maannoo leenci darbamee fi kun immoo fooloo barbaacha gadi bahee isatu ajjeese hanga jedhuu turasi isatu ajjeese jedhanii labsaara. Waan poolisiin hin jenne jedhanii jechuudha. Burjaajessuudha. Haa ta'u garuu dhugaan lafa jira. Nuti waan qabnuun bira dhaabanna garuu immoo jechuudha. Mucaa kana waa tokko wanni tokko irra ga'e taanaaniin maatii isaatii fi isarrallee rakkoon tokko ga'e taanaaniin kaleessa gumaa jaaluu baafne irraa kana nama naannoo kennaatitti dhalatetti akka arsoomaatitti waa baay'ee kafarsiifna maswaatinnatii guddatu isaan eeggata. Mucaa kana aarsaa guddaa kafaluuf deeman dhugaa isinitti hima akkanatti waliin dhiifnu jechuudha. Nama tokkoon gadi baafnee qallaa jechuudha. Maqaan isaa tuqame taanaaniin tokkoon qalla jechuu gadi baafnee yoo seeraan manni murtii ilaalee bilisa jedhee baase bilisa jedhee haa baasu. Bilisa jedhee illee yoo baasuu baate manni murtii waan argeerra dhaabatee seeraan qorannoo bilisaa geggeessee murtii itti murteessu. Assalamu alaikum. Jaarsummaan hin xumuramu. Ka kanarraa nafe waalaikum salaam. Ka kanarraa nafe nama nuti aarsaa barbaachisu mucaa kanarratti ni goona. Yoo immoo mucayyoon tunis isa ajjeese jedhameetu beekame gumaa ni kafalla. Nuti Andu'aalamiin bichaa miti nullee warra gumaati. Nullee warra gumaati. Andu'aalamee erga ajjeese nullee akkasuma warra ajjeese keessaa nama tokko jechuudha. Gadaayiidha nullee warra ajjeese keessaa nama tokko. Kana waan ta'eef odoowwanni fe'es gale mucaa kana bira dhaabadhaa hundi keessan piroofaayilii isaa godhadhaa uffadhaa bira dhaabadhaa guyyaa sadiitu hafe du'aayillee kadhadhaa fi rabbiinis kadhadhaa fi rakkoo kana keessaallee rabbi akka isa baasu fatanaa kana keessaallee nama ofii jaallatu rabbiillee fattanaa anuma jedhaa galatooma. Okay, thank you. Baay'isee naa galatoo. Baay'isee galatoo miila dhageeffadhaa warri dubbiin isiniif hin galini. Andu'aalami ajjeesee waan jedhu kana keessaa baya. Jara kenna warri as jala jirtanis warri gubbara jirtanillee Andu'aalami tokko artistii sabaa kan sammuun isaa digirii maastariiti. Sii galaami kan sammuun isaa maastariiti uuman rabbi kenneef jechuudha. Kan jaalala sabaa yoo qabaadhe maal tayaa jibba sabaa yoo qabaadhe maal tayaa jedhee nama gastii ergatu nama lamaa kana naas hin galchitanii nama meeqan gara keessaa qaba. Miyuutiin qabattu seera tiktookiin beekanii warra olcheen nama miyuutiin qabanne ol seenee miyuutiin qabanne taanan daqiiqaa takka qofa eegatii gadi buusa. Okay, dhageeffadha. Andu'aalam jechuun sinii galaami. Andu'aalam jechuun nama jibbaa fi jaalala
yoo nama ajjeesa maal ta'anii uummanni Oromoo kun uummatan galleef malee andu alam yeroo jaha yaalin ajjecha irratti yaalame nama Oromootiin irratti yaalame waan ta'eef namni Oromoon ajjeesa jedheen himu jedheen nama hagas ajjecha irratti yaalame dhiisee obsee akka Oromoo walitti hin buuneef obsee arra ga'ee kananiin ajjeefamtee isa ajjeesuuf deemanii bara haganarraa isiniif hin galu sii galaami tokko kana Haacaaluu Hundeessaa akka ajjeefamu hin beeka akka ajjeesuuf itti dhaadatan hin beeka gabbayee miidiyaa irratti hin ajjeesuu jedhanii Oromoon quba qabaadhaa hin jenne santu isa ajjeesiise jechuudha sii gala santu isa ajjeesiise namitti dalfasa Oromoo taate san intala naftanyaa wajjin ooltu saniin ajjeefame jechuudha. Qananilleen akkasumatti ajjeefamte Andu'aalamillee akkasumatti ajjeefamuuf deemaa jechuudha. Shira jara kenna Andu'aalam maaltu ajjeese Andu'aalam ajjeesuuf iyyuu Qananii ajjeesaniif iyyuu akkasitti beekati Oromoon of qopheessa. Ila of qopheessa silaa biyyi suni sii galaami biyyi sun waan bitintin jette. Ate namni biyya namaa jirtullee manni keetu diigameef Haatolee galatoomi bakka mee gadi bu'uun barbaada galatoomi yeroo biraa onna deebifta. Ayyee galatoomi. Sii galaa miti manni nama biyya namaa jirtu ka Ameerikaa jirtu Kanaadaa jirtu biyya Arabaa jirtullee manni kan kee ati qabdu guutuun isaa diigame wanta ati Itoophiyaa sanii barbaaddu hin jiru. Sabni kan kee wareegame qaalii kan kee hayyuu kan kee dhabad deemaa jirta. Wanta ati qabdu jirta gadi bayii gaafa artistii kan kee hayyuu kan kee erga tapha didame jechuu gadi bayii mataa irraa dabarsi gumaa baasi. Mee biyya Oromuma nyaattee dhiiguma Oromootiin gabbattu kana gadi bayii mataa irraa dabarsi. Du'a jirta manattuu teettee du'a jirta jaartii teettu si jalatti guddeedamaa jira kan ilma dhaltee ilma kiyya jettee atettu si jalatti guddeedamaa jira bara yaa gadhoota. Isin kana isa arganii bar jaartii gadi baasanii jaarsa afutti gudeedan ilma gadi baasanii osoo abbaan jiru gudeedan hin geenne ajjeesanii achi darban daa'imman waggaa meeqaa jechuudha. Magaalaa Oromiyaa keessatti milishaa waraanni Abiyyi gadi bobbaase kun mee obboleettii keenna ka hin dubbisne jettu tokkichi kan kee dubbadhu bar waltajjii bayaa jedhee bayaa jedhee shaar ol deebisee bara mee bilbilaa biyyoo baddaa wayyoo kakkanaati kan artistii keenna nyaataa jiru jechuudha. Shira akkanaati warra ololaasan warra mallaqa guuratee naftanyarraa fi mootummarraa mallaqa guuratee jabaa Oromoo ajjeesee nyaataa jiru sani isinii galaami san yeroo eeggatti malee guma Haacaalutu isaanirraa kafalanna. Kanaan Andu'aalamii miti. Andu'aalam immoo ittiin dhiisnu jechuudha. Ittiin dhiisnu dhugaa warri miidiyaa irratti afaan ergatu kun sii galaami osoo dhugaa qabaatee rakkoo miti. Shiraan Andu'aalam nyaachisuuf deemu kun mormi isaa irraa muramee itti agarsiifna. Xaahirii jedhe sii galaami xaahirii jedhe asiin dura Haacaaluu nyaatanii soora abdataa daadhii galaan battee urgeessaa Abdul Jabbaar Huseen nyaatanii Andu'aalamiif isaaniif hin sifaa'u qananii nyaatanii jechuudha. Thank you. Hawwi itti fufi yaada qabdu. Hawwi itti fufi. Sagalee kiyya jira. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirriitti jira itti fufi. Waan gaarii irra jubbatu jirtanii osoo inni qolee hootan akka inni qolee gadi baasanii ranii beekanii beekaa mananiirra ta'anii akka inni qolee beekaa mananiirra ta'anii haa ta'u waan gaarii irra dubbatu jirtanii waan baay'ee dubbatu barbaadu waan gaarii irra jirtanii. Sheerii godhee kan jedhamu gaafa kanatti buufareendota. Hayya itti fufi miyuutii obsa miyuutii qaba namni ol seentan osoo miyuutii ani isin irratti hin qabne nama dubbatu dubbiin afaanii badayee waan ta'eef mannis mana wacaatii miti miyuutii qabadha haga dabareen isin ga'utti itti fufi hawwi. Waan gaarii jirtanii osoo inni qoleeti yoo ta'an uummanni gabbaasee jira garuu waa inni qollee dhossan malee osoo inni qoleeti qaata gabbaasanii ranii akka inni qolee qaata qabanii gabbaasanii kanaafuu nama jibbaasaa qabuun mareera taa waan ta'eef waan gaarii irraa dubbatu jirtanii dubbadhaa gatti basan dubbadhaa.
Thank you. Roman itti fufi Roman. Roman itti fufi. Roman biran jiru Daawit itti fufi. Daawit itti fufi miti kaafadhu. Sagaleen kiyya dhaga'emaa? Sagaleen keessa hin jirae. Okay, thank you. Daawit bilbila biran jiru Roman bilbila biran jirtu. Obsa itti fufi. Obsa namni amma seente itti fufi. yaa dubbii gaarii qabattee jirtaa kuni akkuma amma jette isatu ishee kana miidhi taanaanis idaa hunduma keenyaadha dhuguma kan saaduwaa miti garuu namni Oromoodhaaf akka kanatti dhaabatu dhuguma mucaa kanallee hin miidhu garuu bari akkaataa biyya keenyaatti sarasiisa jedhan tokko namni keenya hin beeku sarasii yookiin depressionii kun maal akka ta'e namni keenya biyya bidaan beeku gara biyya alaa kana jira caalaatti namni bareedeefis miti barateefis miti namoonni tokko tokko akka biyya kana alaa kanatti ilaaluutti tuma jireenya gaarii qabanii wanti fedha ol isaan qixxaatee fi jiru stressii qabu ijoolleen tokko ijoolleen umurii keessumaa waxxaatummaa akkasii keessa jiran. Inna stressii kana immoo yeroo baay'ee biyya keenyatti maal akka ta'e baay'ee gadi fageenyaan beekamaa natti hin fakkaatu. Amma tarii mucaan kuni Hayyeetu. Inna mucaan kun amma keessa isheetti namni jireenyitti toleef miti biyya kanatti ijoollee baratanii jireenyuma gaarii maatii magaarii waan tokkotu ittiin irratti keessa isaaniitti qalbii isaanii keessatti stressii qabu. Inna amma mucattiin kun keessuma isheetti kan mataa isheetti waan qabaachuu dandeesse amma isuma dhugumaadha dhugaa yoo dubbachuuf jenne ani mucaan kan koosiya tokko akkasuma waan mataa ta'e ijoolleen na caalumnaa kan jedhurraa kan kaasee akkasuma manarraa of darbachuuf yaadde. Innaanan dafee wantichi dhaagaleetanii dafee giddu galee ol deebisee mana kanatti cufee maaliidha malleen banoon bilbila koo karaa barandaa jechuun siin jedhee anna itun beekin yaada tokko keessa galu ijoolleen umurii kanarra jiran dafanii yaadan galagalfatan dafanii waan murteessu dafanii aaruu dafanii kan filledhu waan daqiiqa tokko keessatti itti dhufudha wanta akkasii kun inna mucayyoon kun yaada kana keessa galteetti malee mucaan kun mucaa akka kanatti dhuguma ijannittiin ilaalu kun footoorraa hin argina lapheen qabuuf hin argina ulfinanni qabuuf hin argina jaalalli qabuuf hin argina ani mucaa kana isuma dhugumaadha tun beekee mucaa kana harkaan qabuuf illee nan sassata intala bareedduu kan unkwaan rukutuu miti miidhuu mitiitti Andu'aalemis garaanni qabu garaa akkasiiti garuu gaa itti dhufe mucaan kun miidhamte garuu mucaa keenya kanammoo Andu'aalemiin immoo yoonni balleessilee duukaa adabamnee gatiinni baasuu qabullee baasna malee qalmaaf dabarsinee dhala keenya kana mucaa keenya tokkoo qabnu kana ani isheen kanaaf daakuudha dhugaa rabbiiti dhala keenya kana dabarsinee qalmaaf hin laannu duukaa miidhamnee duukaa gatii baasnee mucaa kana olfachuu qabna malee qalmaaf bineensaaf dabarsinee laannu lubbuudhaan jira nu harka jira mucaan kun hin duune qalmaaf dabarsinee laannu mucaa kana hin fadmanna malee isin jedha ulfaadhu. Baay'isee galatoomi qaalii Roman baay'isee galatoomi nuhi dhaloota Haacaaluu dhabee dhaloota eebbisa addunyaa isaan Oromoo keessaa wareeganii lafarra nu dhaloota Maayyoo Muusati nu Haacaaluu keessatti daadhii galaantu waan sabaaf sirbeef jecha waltajjii keessatti hojjetamee nu dhaloota eenyu biraa deebi'a sagalee nuti amaddaa kaa jira. Dhaloota akkasiiti. Dhaloonni akkasii osoo madaa qabu osoo seenaa hin taane waan har'a ta'e sammuu isaa keessa fiiji isaatiin argu aartistii isaa wareeguuf deeman shiraan jechuu shira irratti xaxanii wareeguuf deeman tasuma biraa hin hafnu wareegamnu waliin wareegamna dhabamnu waliin dhabamna jechuudha.
kana mootummaan isaa beeku warri shira irratti xaxu warri nafxanyaa wajjin halkan nafxanyaa wajjin olee guyyaa oromoo wajjin oolus sirriitti ofitti haa beeku jechuudha andu aalam qofti adda hin wareeganii jechuu shira irratti xaxanii ini galaami mootummaa dhamaatu sanillee asumaan itti himnaa jechuudha mootummaa dhamaatu gamaa gamanaayyuu waraabessa isa nyaatuuf deemu osoo beeku waggaa waggaan qaalii oromoo biyya san keessatti mootummaa gaafa nu dhageeffadha mootummaa gaafa nu mootummaa manjunuuna dhamaatu hoolaa tana gaafa nu biyya inni keessa jiru keessatti yoma ufii shira kanas keessa jiraachuu baate biyya inni keessa jiru keessatti artistiin sabaa qaaliin namni akka Andu'aalam kun haati warra isaa modeelli oromoo ajjeefamtee mana hidhaa keessa hagarraatitti shiraan taa'uun sii galaami tuffii oromooti tuffii nurraa qabu jechuudha kanaaf wanti nutti himnuufi dhaqanii achirratti murtii nuu kennan yoo waan fedhellee ta'e yoo mucaa keennaayyuu waan isaallee beekna harka isaallee beekna haga isaallee beekna yoo inni nu balleessera ta'e haadha manaa isaati oromoon seera qabdi dheera qabdi safuu qabdi gatteettee oromoo fixata wanni ormi dhufee nu laatu takkallee hin jiru yoo mucaan keenya balleessera ta'e nuti akka oromootti nama mucaa kanaaf quuqamu yoo taane balleessaa mucaan keenya gabbahee dubbatee fixatu qabna oromoon duuluu wali fixatti seera qabdi heera qabdi haadha mucattiin tuni haadha manaa mucaa keenyaati immoo mucaan kuni isiin miidhama guddaa keessa jira isii hin dhabe ufin dhabe nuti adda ormaa walii irratti duullu kana cinii taanee ka isa irratti adda irratti cinii taanee cinii martini isa irratti ilkaan baafne isa nyaachuuf dura duullu kun yoo oromummaa dhugaa qabaanne mucaa kana akka sagalee taanu yoo yakkaayyuu qabate inni nuu yakkan qabu yakkaayyuu yoo qabaate mucaa kanaaf akka sagaleen ta'amu akka dhiibbaa wayii godhamu hatta hayyoonni oromoo warroonni jedhamu hundi isaanii mucaa kanaaf akka sagalee kennan mucaan kun bahuu qabu eenyu jennee amma lakkaa'uu hin dandeenyu hayyoota oromoo baay'eetu jira hayyoota oromooti yoo jedhani baay'ee jira immoo garuu ofii fi